nama tokko taraa nama tokko kan hidhaa seeneef taraa nam tokko kan hidhaa seeneef abaluu hidhame jedhee feesbuuk irratti boo'ee kadachii garagalchu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tun qophii mana murtii gurraachaa. Qophii mana murtii gurraachaa tartiiba isiitiin fuulduraa fi duubaan wal qabatteetti dhufaa jirti. Arrallee mana murtii gurraachaa irratti namni nuti dhiyeessine Ali Sufiyaan. Ali Sufiyaan qofaa miti. Dhiirti biraatis ni jirti. Sheekh Abdii Hussein. Sheekh Abdii Hussein qofaa miti. Dhiirti biraatis ni jirti. Fu'aad Abrahiim Hamzaati moo Fu'aad Hamzaati. Jarri sadeen kun wanni isaan dalagan osoo isaan tahee ofittiin qaanfadha lamada ol bahee intarneeta irratti naasa'u osoo isaan tahee lamada ani barsiisaadha jedhee ofiyyaa maaliif akkana jettaa jechuun kee hafan qabu suutaaniin itti sii dhufa haasawni ilma namaa hoggaanii fi haasawe tafsiira qabaachuu qaba hiika qabaachuu qaba namni itti haasawaa jiru daa'ima xixiqqaa karameellaan deemuu miti ijoollee xixiqqoo buskuta naafiiti jettuunii miti qatti haasawaa jiran ummata gurguddaa yoo wal fuudhe dhalutti haasawaa jiran tanaaf ummata kana sammuu isaanii akka karaa hin taane meeyse inumaatu arraan tana waan ajaa'iba isinitti tahaa deemee osoo deemuu Ali Sufiyaan waan inni je'e arra adda baafata duraanillee osoon tahin osoo duraanuu kanuma beeytu taatee jirtu garuurra immoo arra adda baafata namoota tokko kan yaada isaanii akka biraan nafaamanii jira Hamzaa Sheekh Jaabir oromummaa islaamummaa irra caalchisuu fadhaahii warri jettan gabaabsee xiqqeessee hoggaan isinii himu Hamzaa Sheekh Jaabir oromummaa islaamummaa irra guddisuun deemu ani islaama gabaabseetiin siima ani islaamummaan too anaaf oksijiina oromummaan ammoo dhiigaa fi lafeedha dhiigaa fi lafeen yoo si cabanne qabaman oksijiin ammoo yoo dhabde numa duuta islaamummaa jechuun anaaf akkasi gama biraatiin ammoo dhiigaa fi lafeen kiyyaas na biratti qaaliidha jechuu barbaade namni dhiigaa fi lafee malee dhaabbattee hin deemu dhiiga malee arkee hin dubbatu si galee tanaaf arraan tana jechi Ali Sufiyaan afaan isaa irraa bahe waan guddaa tokko sii galcha maali jechi afaan isaa keessaa bahe fuulduratti waliin itti dhufna viidiyoo keessatti Baqqalaa Garbaa Jawaar Mahammadii fi Hamzaa Booranaa Shamshaddiin Xahaa akkasumatti hidhamtoota mana hidhaa jiru san hunda taraasaw je'ee isaa yaamuun tana qofaa miti tun xiqqishoodha haasawa keessa gallaaluun barbaachisaadha Faaxee fi Maammad khajala deemee asii osoo haasawan dhageeffanne isaan afaan arabaa isaanirra qara'aniif yookaan afaan arabaa isinirra qara'aniif ijoollee jalan deemina ijoolleen abba lama tokko Kanaadarraa seene Abdii Hussein jedhaniini tokko immoo Ameerikuma tana keessaa seene firraa lallaban akkanumatti bariyootti dawwaltee maaliif akkana gootan jetteen hin beekanii bar alaa kulli haal haasawa isinit dheereessuun barbaadu tartiibumaan kara viidiyoo isaanii jechuun viidiyoo tana keessatti eenyutu quudeeman isin yaa'im nama biraatii miti ifa wali yaa'uun bareedaadha akkanatti manduubbee fi kana dhiirti manduubbeen deddeemtu saabaan ergamaa rabbii ridwaanullaahi alayhim yoonii fi tokko waa balleesse nama akkanaatu kana tahe ebaluu kana tahe injaan akkana saabaan wal dura dhufteetitti fuula wal qaraati atii akkana tahe yaa Umar atii akkana tahe yaa Abaabakar atii akkana tahe jaanii wal qaraa eeysaa akhlaaqa akkanaa kana fidan barsanuu TV irratti ol bahaniiti bar TV islaama irratti ol bahanii TV'n islaamaa TV isaan irratti ol bahanii namaan qeeqani namni qaanyi sheem akkamitti TV maqaa islaamaa qabu irratti nama yaammatee nama ifiife Sheekh Abdii Hussein faa yaammatee Sheekh Abdii Hussein keenya taa'i alhamdulillah baarakallaahu fiika harfi ijoollee nuu qaraasisu jirta aliif nuu qaraasisi obboleessa keenya si galatoonfanna onni irraa si galatoonfanna ijoollee teenya aliif qaraasaa jirta akka malee niin gammada hoggaati aliif qaraasi gurbaan asirra dhufee aalima keenya ulamaa keenya calm down man qabbanaaya deeroo waan intaane keessa seentee ummatan balleessin tanaaf inshallah ta'ala
فيديو تنخيستي نمني إسان ديرو لفن توكو فرتي شيخ جمال علي شيخ جمال علي يوهم بين سيفيني ما دقي شيخ جمال علي تجتشون مكتبا ميلا لما قبدو تلفردين نما واحد دو سمو إسا خيستي حفظي ديمو دجتشو سيقالي عالم يو علماء إن إثيوبيا دا أرانتنا بلان اتبوت ربي بلا تنبوسيني عمري نهادي ريسو بكوان إسام برسيسانون دا أسكي ساكا بوكوما خيسا خنا وبليان كينيا شياب دي حسين أليف نو برسيسا جتشو دا عالم خنا رتي دولا أليف مجولي نو برسيسي أو بليسا خيا شيخ خينيا سجالا نا شيخ عبدي حسين أليف خينو برسيسي أو بليسا خيا علماء أفان بوئن علماء أفان بوئن سيغالي شيخ جمال علي جتشون علماء إثيوبيان قبضو خيسا إسا توك شيخ جمال علي عرب سيسي مجارة ستي فيدي تي في قبت فيدي نما بلا ما توكو فؤاد حمزة جانيني توكو مو عبدي حسين جانيني فيدي علماء عرب سيسي جو gama biraatti immoo masgiida keessa kophaa taa'eeti viidiyoo tana keessatti bar masgiida keessa kophaa taa'eeti waan inni jiru mataa si dhukkuba bar hay mee ana wajji dhageeffadha raakeeti sun ilaalcha keeti garuu fikraa kee fiddee akkaan humnaan fudhadhu nan taasisin si galee mukamman fikraa kee fudhadhu sirraa حديث نبي محمد جرى عليه الصلاة والسلام حديث نبي محمد قبل ندم ندو سيقال يو أتي دبجون ستي خان ألفاتو أكام فكرة خي فردو فكرة خي درك إنم فرج فكرة خي درك إنم فرج جيسيني جتشون حديث نبي محمد جرى حديث نبي بر حديث نبي محمد جتشون نبي محمد كان أقرتي كما ما خي سبوه فتمالي سلا دليل أفيدتي بريدة بر أي حديث تتحدث عنه يا رجل حديث خمر راو ديسيت حديث جتو خنا أفعلين في الديت كلا فنو فين كيسو حديث خمر راو ديسيت حديث خنا في الديت حديث مينو مرة جاي فدا تاتي سن دبنا إيمان خيتي دبنا إيمان خيتي في الديت أموتوني في تنام هرقو راجني لا دبنا إيمان شيخ جمال علي جيتي مجان إيمان قدا كبا علي سفيان إيمان نساك كمالي قدا دا قدنا إيمان صار راخن كأ شيخ جمال علي دبنا إيمان باباي زوي إيمان المنا ما خبيخ ربي إيمان المنا ما خبيخ خالق قروا أمو دبنا إيمان خيتي أن إيمان خي جبا جتشو يبسيتي جتشو أو فهم لنا وجه إرجما ربي أكملتي تقاما جئ دبتشون فتنا خاصو تاتي ها خاتو دبا فتنا خاومي ها بلبلتون سنجيبو فتنا خاومي ها شدمتو سيقال ما أكم حديث ضعيفة فتنة رفتي جرتينا ما إيسي خاسي ربها أبا فتنة خاتي برند أبتو ها بلبلتو جتيمتي والجلاف نسيتا وسكن دي أتي هاسو يتوتي هاسوني خي كتب سيرك أبو أمتا فين فرسارة وحديث موضوع جرس دبا قرتي رجاقو أتي نرتيون دين جينا سيقال ما أكم خطوك أمي إرجما ربيتي warri ammaan dura maaf hin dubbanne an shu'una khiyyaamitiyan sigalee mokkam waan dubbachuu dhabeef isaaniitu beeku tanii namni qabumaan san nuti arkine waan arkine kana baanee dubbachuun hawaasa waan kana deemu jiran quba qabaadha hawaasa ummata kanaa wajjin tokkummaa jettanii irracha deemu jirtanii bakka shirkiidha hawaasa ummata nabiyyii kee arrabsu jiru ummata islaamummaa kee tuqu jiru ummata diin kee tuqu jiru hawaasa ummata kana wajji tokkummaa jettanii irracha deemu jirtanii bakka shirkiidha ummata waan jiru kana dabaafadha ummata wanni ja'amu kun ummata guutuudha namni kitaaba kana barreesse nama tokko dirribaa maarree kajaanin nama tokko jecha waaqeffataan guutuun dhawamaa jira beeki ummata ja'ame jecha kana addanaa baafadha nama tokko jecha ummata ja'ame ummanni waaqeffataa guutuun dhawamaa jira kana jechuun gabaabsee hoggaan afaan oromootiin si himu oromoo waaqeffataatii fi oromoon islaamaa akka adawwii walitti taatu godhu awwanni inni irraa lallabaa jiru mucaan kun akkatti waa dubbatan hin beeku as gubba bee waan laaqineen خلاص waan akkatti dubbatan waa takkan beeku dhugaa rabbiitiin isiniif diin irraa uuman beeku amma meeshee jamaal aliyyi gartee nama gartee sunanni qoma saa keessa jiru hay obboleessa kiyya bar yoo quraana haffazan jechuun bar aalima ta'an jechuun miti bar ulamaa afaan hin bu'in mee jirjirtee hay
ulamaa afaan hin bu'imme jara kana gaaddidduu isaaniitiin geessu obboleessa keenya. Gaaddidduu isaan bira dabranii dhiisan faana isaaniituun geessu ulamaa hin tuttuqimme oofime mallee na wajji. Wanni inni godhaa jiru Oromoo lamaa walitti buusuudhaaf beeke. Takkitti tana naa qabe oofin mallee. Wajjin ati tokkummaa jettee deemu jirta. Sigalee moo akkam saniifuu waan ummataan kana biyyi arrabsu jiru. Ummata nabiyyi kee arrabsu jiru ummata mar dirribaa tokkichaatu kitaaba keessa barreesse. Ummanni Oromoodhaa amantii namaa tuqurraa haajaa hin qabu. Sigalee takkaa waaqeffataadhaa islaama arrabsee dhageessanii Haaliqa sodaadhaa. Ummata amantii kee arrabsu jiru hoggaa jaan amma ummanni guutuun jechuun shamarran Faaxee binti Islaam faaqa. Maarree binti Islaam tasu jala deemtee Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah ittutun hoggaa kana dhageesse waaqeffataa hoggaa garte kalman laalti laal. Talmaal mana kanaa goote jetteetuma ari'uudha. Sigalee tana uumaa jirte jechuudha karaa biraatiin an siifaa himu oofi ummata jecha jiru kana keessa naa gallaala. Ummata diin kee arrabsu ummata nabiyyi kee arrabsu eenyu ummata jechuun nam tokko jechuu miti. Yeroo kana yoo waaqeffataa waan kana dhageeffate islaamummaa jibbaa deeme islaamummaa naman jibbisiisin obboleessa oofin mallee. Ummata islaamummaa kee tuqu jiru ummata diin kee tuqu jiru wajjin ati tokkummaa jettee deemu jirta. Sigalee moo akkam saniifuu waan kana hawaasaaf ifa baasuun waajibii ana kuni waajiba kiyya dirqama kiyya munkara mahmaa kaan akka fedhe sigalee moo akkam akka ati fahamtetti ani fahamudu mumkin rabbii si cufee nabbani. Why are you crying? Mumkin rabbii si cufee nabbani. Rabbi wow maashaallah Jamaal Aliyyiitti rabbiin cufeetiti siif bane jechuudha. Wow maashaallah jecha kana dhageessanii mumkin rabbiin ati si cufee annaa bane obboleessa kiyya ijoollee dhalaaleetu si faarsu jira malee namni si jala deemee dhiirti si taajabu jirti bane. Dhalaalee gartee jaalala diin qabdooggaati qaala Allah qaala Rasuulullah itti xiqqishu afaan Arabaatii fi Quraana keessa dhab godhattee wooma rabbii haasa'u jirtaaf ta'an wahuma Haaliqaa dubbachuu jirtaaf ta'an ammoo ati waan Haaliqaa akkatti dubbatan gana aliif jettee barachuu si feesa aliif jettee barachuu si barbaachisa. Sigalee tanaaf hedduu takka jirjeetta qabbanaa'u baran siimeetiin jira. Waanin ganaa gabbaasu taa'utu jira obboleessa kiyya. Waan ati malkaaraa fuu keessatti hombolcha malkaaraa fuu keessatti Oromoo irratti hojjechaa turte. Waan ati tana qofaa miti. Waan ati miti waan atii fi faamiliin kee godhaa turtan malkaaraa fuu keessatti Oromoo irratti ganaan asiin deeme. Intadhirinii na eegi. Dhufaatiin jira. Oofana wajji. Sigalee moo kanaafuu duba gartee kitaabni ilaalcha Oromoo jiru irra deebi'eetiin dubbadhaan mallee wa'ukarriruhaa hogguu kudhan. Wa'ukarriruhaa hogguu kudhan. Oofin mallee na wajji hogguu kudhan irra deebi'a. An hogguu dhibbaan fassara kudhanii teessan hogguu kudhan ati irra deebisan bakka kudhaniif fassareetiin hogguu dhibba irra fassaree deebi'a. Hogguu miliyoona irra deebi'eetiin dubbadha. Hogguu miliyoona hogguu tiriliyoona faasawuun hundi tafsiira akka qabuun uummataa himaa deebi. Kitaabni ilaalcha Oromoo jiru kan pirezidaantii Maccaatu Lamaatiin barreeffame dub waldaan sanuu Nabi Muhammad arrabsuuf jaarame alayhi salaam. Waldaan sanuu Nabi Muhammad arrabsuuf jaarame. Waldaa san keessa namootan jiran ka islaamati jira. Eeshfii ka yaa rajul maal taate yaa gurbaan nana waldaa san Nabi Muhammad arrabsuuf jaarame hoggaa jettee ummata Maccaa fi Tuulamaa Oromoo irraatti murte jechuu guutumaan guututti. Alaa kulli haal jidduudhaan wanni isin mufa obboleen gurbaan kuni amantiitiin lallaba jechaa wanni inni balleessaa jiru guddaa. Obboleessa kiyya yoo jaalala amantii qabaatte rabbi siif haa dabalu. Wallahi agwaan biran jedhu yoo jaalala amantii islaamaa qabaatte Haaliqni siif haa dabalu. Rabbi siif haa dabalu ammoo kanaa mitikkitti himanii suuta ji'ini bartame inshaAllah. Sigalee waldaan san akkana. Waldaa san keessa boosaalee meeqaa jiraachuu danda'a? Gaarii meeqaa jiraachuu danda'a? Sigalee tanaaf nama guutuu waliin hin xureessin
nam tokko ha ummata jettee ummata waliin kaasaa jirta oofaana wajji. Waldaan maccaatu lamaa sanuu islaamummaa tuquudhaaf jaarame. Maaliifi silaa dhugaan tokkummaaf kan dhukkubsatu taate, silaa dhugaan tokkummaa kan isa yaachistu taate, silaa dhugaan tokkummaan kun kan isa yaachistu taate gaafa namtichi zaalimni, namtichi dayyuusni, mujrimni kun ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam arrabse. Namtichi zaalimni, namtichi dayyuusni, namtichi ربي سبحانه وتعالى نبي الله موسى في نبي الله هارون هقا خرا فرعون ارجو فرعون جتون إرى بدا نمات أنا ربكم الأعلى جي أنا ربي كيسن جدا جبر خايسن أومي أنا ما جبر ونيمة جبر خانتي هقا يتنجين موسى في هارون عليهم السلام وقول له قولا لينا جتش بريدا إسانجا اذهبا إلى فرعون إنه طغى أكن جلتي ستي مجرى ديما خرا فرعون جلتي جرى هقا ابتديتنو قربا جلتها غن قربا ما هنجئنان جتش لله فاجأني ربنا كان النما ججا ربي خمتو إساتهم يا كان النما الربسان ما وني قدو سيقالي إيه سابدي eenyu ati qorachuu barbaachisa duubatti deeme amantii teetii fi aqiidaa teetu li'anna nabii muhammad akkana nun ajajne hay bar nabii maqaa balleessitee bara boo nabumaa maqaa balleessitee bara nabii muhammad akka keetii kanatti biddaa'ee naman arrabsu bar suuta deemeeti yaa ilmaan adeerran kiyyaa yaa ebaluu keenya bar rabbi 360 wayii gabbaranii bar qoreeshin kana hunda bira deemeeti yaa ilmaan adeerran kiyyaa aboonni tun akkanaa miti qota jazbaa maarre isaa fidde obboleessa kiyya sammuutam keeysaa dubbisu jirta haasawa akkana sammuutam keeysaa si bahaa jira haasawni akkana oofina wajji osoo arkanii wanti kuni tokkummaa diiga wanti kun saba keessa shoorakkaa kaaya wanti kuni saba waliin dhawa wanti kuni adeemsa keenyaaf gaarii mitii ja'anii silaa dhorkani hundi isaanii irra walii galan dub nama qabeenyaan gargaaree eenyu jettaan maqaasaa biraan kutaa ammaaf biraan kutaa sayatti yawman sodaata akka maleen dubbadhaan sigale sodaata akka maleen dubbadha waan kanarratti hawaasni walii galee waan fedhe haa jiru sigale sodaata akka malee dubbadha waan ati dubbatte kana sodaata akka malee osoo neefiin faaxota si jala deemuun sodaanne sodaata akka malee jechuun adirran kaa'inne beeytaa faaxeen ustaaza jettus qabsooftuu maarreetiis dhuftee ustaaza naan jettu Hamzaa Shee Jaabir jeetiin fi yaaman tanaaf waan tokko sodaadhu ganaan gabbaasa ganaadha gana ammaa miti ammana eegale haasawni kee mana bira gahaa jira mistirri kee guututti mana bira gahaa jira ganaadha sayaatii yawman akka ati jettutti guyyaa ati kophee malee bakka kaayyoo ta'etti kaayyatte sadi deebitu dhufa oofan wajji. Ergamaa Rabbii arrabsu jira tokkummaa hadiigaa jiru isa tokkummaa hadiigaa jiru waldaa macaatuu lamaatii fi pirezidaantii waldaa macaatuu lamaatii kitaabni kun bakka jirurraa walitti qabamee duba gartee irraa haqamuu qabu amantii isaa akka fedhetti haa calaqqisu amantii isaa calaqqisuuf ergamaa fi arrabsuun qabu alayhi salaatu wasalaam amantii isaa calaqqisuuf amantiitti arrabsuun qabu akka fedhetti haa ta'u garuu ammoo soba kitaaba san keessatti ergamaa Rabbii ala kulli haal guutumaan guututti akka ati itti haasawaa jirtu akka miti obboleessa fayyamee akka baradhuuti akka itti haasawanii fi akka itti dubbatan baradhu yeroo takka ulamaa jala taa'eetiin baradhe jetta ulamaa illee nuun beeynuu siin jaan eenyuati ulamaa inni ati jala taa'eetiin baradhe jettu kun Sheekh Amiin Ibroo ati jettu kun sin beeynu siin jechaa jiran eenyuati eeysa jala baratte Sheekh Amiin jalattiin baradhe Sheekh Adam Tuulaa jalattiin baradhe maarree jalattiin baradhe hin beeynu jechaa jiran eenyuati Sheekh Adam Tuulaa akkanatti haasawa bocolata Sheekh Amiin Ibroo akkanatti maarree Sheekh Amiin Ibroo hoggaa dubbatu hikmaadhaan dubbata yoo nama Sheekh Amiin Ibroo bira guyya 5 taa'ellee taate naamusa qaba barnamni siigalee yoo nama Sheekh Adam Tuulaa bira guyya 2 taa'ellee nama Sheekh amma watar bira guyya takka taa'ellee naamusaa fi kabajaa qaba namni siigalee tanaafuu akkana wiciti qinna qabina gadhiisi micir curcur ulamaa'ii maqaan balleessin takka nabi Muhammad irra lalaxxafamta takka ulamaa'i irra lalaxxafamta alaa kulli haal
tuni hedduudha amma tatti seennu ta inni keeysatti viidiyoo inni keeysatti taraasaw warra taraasaw ka hidhame jecha jiru taraasaw inni eenyu isa biratti Jawaar Mahammad baay'isawwee dhiira rabbi umrii isaa nuuf haa dheereessu. Jawaar Mahammad jechuun karaa biraatiin wallaahi ittiin boonaanan maaliif itti boontaan yoo kanaan jettu ta'e haga dandahuun sammuu haga qabuun saba isaatiif tumsuu yaadee jira. Hidhamullee har'aan tana Oromoo guutuuf hin hidhamee siin jaa siigalee. Kanaafuu Jawaar Mahammad as keessatti wanni inni je'ee gad xiqqeessu dhageeffadhaa. Oromoodhaaf deemuu isaa bakka tanatti isinii gala. Aboon amantiirra Oromummaan caalchisu garuu ammoo Oromummaan yoo tuqamtee sinu sure nama Oromoo adda diigaa jiru saba Oromoo bakka lama qoodaa jiru hoggaan harkuun callisu. Oofaan wajji dhageeffadhaa. Akkasumatti ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam tuquu fi maqaa isaanii xureessuudhaan duba gartee kitaaba san barreesse jechuudha. Khana ilaalchisee duba ulamootaa fi sheekota qabadheetiin dhihaadhee jira. Kuma beekamuu aalima keenya sheekha keenya beekamaa Sheekh Abdii Hussein imaama Masjidul Ansaar Kanadaa irraa akkasumatti daa'ii keenya sheekha keenya aalima keenya beekamaa Sheekh Fu'aad Hamza takka Seeful Islaam Siyaatil irraa qabadheetiin isaanii wajjin duba gartee dhihaadhee jira. Gurra qalbitti qaawwannu hordofaa isiniin jenna. Sheekh Abdii Hussein inshallah isiniiniin jalqaba mee kitaaba kana bakki isaan irra dhiyaatan beeki TV Islaamaati. Kitaaba kana jedhee maqaan kitaaba garuu immoo namni isaan waraana naquu deemaniif sheekanii qaba. Namni isaan caggodhuu deeman sheekani maqaan ammoo kitaaba oofina wajji waan Sheekh Abdii Hussein jedhu dhageeffadhaa. Awwalan kitaaba kana an dhagayuun kiyya iddoo tanaa jechuudha. Kitaabni kun bubbulee jirallee ni jaanii eega maxxanfame jechuudha. Bubbuleellee ni jaama ammoo ani harkuun kiyya amma jechuudhaan kana. Harkuun kiyya amma dubbisuun isaan kiyyalleen amma jechuudha. Warri ammaan dura arkee maa busee ani bakki san gartee waan na galu hin jiru jechuudha. Kitaabni kun ergamaa goytaa alayhi salatu wassalaam guddaa kana as keessatti waraane amantii islaamaa as keessatti arrabse kabajaa ergamaa goytaa guddaa kana tuqe deddeebi'eeti irratti waan ni godhe osoo afaaniin je'ellee bira kutee gaariidha. Rasuula tuquun hin ta'u ammoo irra maxxansi. Kitaabni kun waan inni jiruun waan ilmi namaa dubbisuun kabajaan rasuulaa ni tuqamti jechuudha. Waan kitaabni kun jiruun jechuudha. Waan kitaabni kun jiruun waan ilmi namaa dubbisuun rasuula rabbii keessatti arrabsuudha argamaa jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kitaaba wanjalaati. Kitaaba kiriminaalaati. Abbaan kitaabaatiis dirribaan abbaa badiiti kamaxxansuudhaan isa cinaa dhaabbateelleen abbaa badiiti jechuudha. Maaliif rasuula rabbii arrabsee kitaabni kun yoom jechuu ni danda'a namni yoomi kitaabni kun yoom bahe nuti arguun keenya amma kaammaan dura arkee callise isa qabdi nan qabdu jechuudha. An guyyaan rasuula rabbii tuqame ja'an dhagee hin dubbadhaa jechuudha. Waan hin dhageenye immoo hin dubbadhu. Kitaaba kana arkee dubbiseellee akka inni itti gartee ergamaa goytaarra bobbaheellee arkeetiin jira jechuudha. Namni gariidhaa dubbatee ulamaa'iin garii usuu sheekan garii dubbatanii sheekan garii usuu kana keessa hin jiru. Namni gariidha yeroon tun biyya keessa rabshaa deemu jira, namaa du'u jira, lola jabaa deemu jira. Gisee kana waan kana maa kaastanillee jechuun ni mala. Yeroo hamtuu keessatti waan akkanaa maa dubbattan jechuun sun kitaaba kana gargaaruudha ja'ama. Abbaa kitaaba san maxxansee fi namni waan kana ja'ullee ijuma takkaan laalamaa jechuudha. Maa dubbattan namni ja'u? Ija takkaan laalamaa jechuudha. Namni gisee tana maa waan kanaa kaastan ja'uu fi dirribaan baanan san ija bitaa ija mirgaa jechuudha. Maaliif nuti kan dubbachuu dirribaan Abdii Hussein hin arrabsee Aliis hin arrabsine Fu'aad hin arrabsine jechuudha. Namni dirribaan arrabsee Nabi Muhammadi. Nabi Muhammad yeroo bal'oodhaa irraa deebisa. Yeroo rakkoommoo dhiisa haa gartee haa arrabsan kaja'u nagarree jechuudha. Yeroo hunda za'aa 24 keessatti
في أي زمان ومكان بكم فلتي خبجان نبي محمد تقامو جزيدي جيسي سن الرأي اتقافتهم مرمخي الرجرائج أنا خنان قبا يا دخيا gari namaatu jira duba gartee kitaabni kuni eega bahe turee jira amma isin kitaaba kana dubbachuuni fitnaa dhokotte baasuudha ja'amti falsafaa namticha kana babal'isuudha ja'amti falsafaa namticha kana facaasuudha ja'amti ammoo nuti faalla deemu jira nuti falsafaa isaa dura dhaabbachuu jira kitaabni kuni ergamaa rabbii tuqu jira alayhi salaam kitaabni kun amantii teenya tuqu jira kitaabni kun rasuula rabbii irratti duulu jiraati ummanni islaamaa if eegaa jennee osoo dubbachuu jirru warreen duba gartee falsafaa isaa faffacaasu jirtanii babal'isu jirtanii hunjoo kanaaf deebisaa maal qabda ustaaz Abdii Hussein tafaddal نتي رسول الله دفاع قونوتو فتنة دمو مو دربي قرتي رسول ربي أتي غيستي الرسي فتنة انقلب الموازين ميزانك قرقلي عينينا ما قرقلي قلبينا ما قرقلي فهمي قرقلي عقيدنا ما انقلبت نما رسول الرسي فتنة جتو ليسيتي أنا رسول عقيدانا ما انقلبت جي شابدي حسين عقيدانا ما انقلبت وقايد تخانا أني واحد دو خيسا دي منفدو لغا ربي شابدي حسين هاسو كنا هاسو جيني هاسو جولين تتكوني ناسويني انقلب الموازين انقلبت عقيدة قرقل موازين شابدي حسين بالله عليك قراسي سياليف كي أبولي سخي جولي ولي قبدي أليف نو قرائسا جرتا غلطة خين دقني أليف خي قرائس قرومو علماء أفاني مبقين انقلب الموازيني أكيدانا ما قرقلي وانا كنا واني خيسا سنك انجرو مجاني في خوني أفان ديرتي في دي أسرتي أفان سن ديريسين يو أمو كساتين أفان ديرت لجتي هاسوني خياتي تفسير رمزا شجابر منا مرتي قراچا جلتي ميزانا سيخايا mana murtii gurraachaa jalatti mizaana seeqaaya ma namni gurguddaa waan akkanaa godhaawun dhageenye wanta kan hin qanfadhaa waasoo kana wallahi ni hin qanfadha hay namni maqaa islaamaa qabatee inqalaba almawaaziin bar hin beekanii bar Sheekh Jamaal Aliyyi akkana ja'aniin kana hin beekanii bar darasaan shanaffaa Sheekh Jamaal Aliyyi barsiise isaaniif sheekan ta'uu ni dandeessi warra amma asirra taa'u kan hunda درسان شنفاتين جيتا شيخ جمال علي سيقالي عن شيخ جمال علي فارسو فيه متي نمخنا ميزانا لا أوقادو بلتن أما صوتي دولتني وان كان ما جيتا يا شيخ عبدي حسين مويتين بر مجاول إنو كبه خيري دلقت دانون جيسين جانبا مجاول إنو كبه خيري نكنا هسا جرتو بولي سقي خيري دلقت دا ماري دلقت دا هلا جاي سنين نكين تنا قفا متو بوليين وان أما اللي قرتي علي سفيان جاءوا أمته هدمتوتاتين دايركت من وجه لقيفدا nama tokko taraa nama tokko kan hidhaa seeneef taraa nam tokko kan hidhaa seeneef abaluu hidhame jedhee feesbuuk irratti boo'ee kadachi garagalchu. Ammallee irra deebi'aa dhageeffadha. Nama tokko taraa nama tokko kan hidhaa seeneef taraa nam tokko kan hidhaa seeneef abaluu hidhame jedhee feesbuuk irratti boo'ee kadachi garagalchu. Wallaahi ani nadhiba akkaan itti hiikuutu nadhiba maal akka kaayyoon isaa taateen nadhiba. Tanaaf Fu'aad Hamzaat immoo Fu'aad Hamzaadha Sayful Islaam inni ja'aniin kuni ilumaatu na qobalchiise jechi inni jedhe wallaahi jedhe namni kitaaba kanan dubbisin maqaa rabbiitiin isin qabaatu mee dhageeffadha. Akka kitaaba barreessuu kan qaamiyyi irraa dubbatus kagartee duuba bikka gartee duuba shirki deemaa ja'us kagartee duuba kitaaba barreessee ummata kitaaba san keessa wallahi namni gaddeebi'ee dubbisuu qaba jechuudha. Namni rabbii fi guyyaa akhiratti amane kitaaba san dubbisuu qaba. Maaliif wanni sii galu maali jechuu akka nama gartee duuba nama hundan amanina. Nama gartee saba gartee dahoo godhatu amanina. Nama gartee qabsoo dahoo godhatu amanina. Namni kamitti kana jaa? Bar namni takka arrafamuu numaatii miti. Lama dammoo kana naan ja'an jee ifimuun harrummaadha bar. Arraba Nabi Muhammad kana ja'anii odeessuu wal jala. Siigalee harrummaan sanii alaa nafnee bar. Nabi Muhammadiif yoo tumsuu feete
akkana nabi Muhammadiin jaan ozoon ta'in sunnaa isaa barsiisuu irra cimu akka isaan irra barreessanitti faaruu isaa barreessitee nama kana sunnaa isaa qofa barsiistee ebalumaa akkana jaan jenne nabi Muhammad isaan rabsan maraataa ja'aniin khijibaa ja'aniin maa akkana ja'an jenne nabi Muhammad irra nabi Muhammad jaalatteetii miti ati nabi Muhammad tana hundatti dhiisee sunnaa isaa barsiisuu seene hoggaa sunnaa isaa barsiisuu seene maal arkate sahaabaa qulqulluu fi jara gurguddaa taarikhni ilaangaa irraa dubbatu kana arkate sii galee tanaaf akkaataatti godhan baradha inshaallahu ta'ala amma booda jechuudha amma booda yooniitiin Sheikh Abdii Husseini fi Fuad Hamzaa kana isaa gurbaa wixwit jiru kana jala isaanii wixwit jiru yoon arke inin deebi'a duuban deebi'a waan isaan haasawan irratti durarraa hin eegala gaafa isaan takka jaanii feesbuuka seenan irraa eegaleetiin haasawa isaanii proogiraama godhadha takka takkatti tanaaf qabbanaawaa akkanatti na tuttuuxanii finnan kaasina inshaallahu ta'ala qophii har'aan tanaa sumarratti isin irraa gabaabsa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nageetti naa turaa